Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatii fi kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Itti aansuudhaan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turuudhaan itti bohaaraan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessanii jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatinaa. Kallattiin gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba manneen barnoota bultii addaa keessatti afaan chaayinaa akka barnoota idileetti akka barsiifamu murtaa'ee jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun itti aanu koomishiniin marii biyyoolessaa ajandaa marii taasifatuudhaan marii bal'aa irratti gaggeessaa kan turee fi mormiin baay'een irratti deemaa kan ture dhimmi magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirre Dawaa yoo ta'u dhimmi magaalaa Dirre Dawaa murtee argatee jira. Dhimma magaalaa Dirre Dawaa irratti marii gaggeeffamee ture bu'uureffatuudhaan maaltu murtaa'e qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu xiinxalaan siyaasaa Jawaar Muhammad taatee tibbana Saudi Arabiyyaa keessatti deemaa jiru kan shiftoonni yookaan gareen maafaa lubbuu ilmaan hiyyeessaa badii tokko malee haala gara nyaattummaa fixatee fi gara jabummaattiin namoota nagaa riskii barbaadata biyyarraa bahan irratti raawwatamaa ture wal qabatee kaleessa galgala tiiktooka isaa irratti haasaa taasisee jira. Haasaa taasiseen namoota badii kana dalaguudhaan mootummaa jalatti dhiyeessuuf yookaan mootummaa dahoo godhatuu barbaadantu jira. Abiyyi jalattis yoo dhiyeessan kan hin baane ta'uu akeekee jira. Akkasumas namoonni badii kana raawwatanii deeggaraa isaa fakkaatuudhaaf yaalantu jira. Namoonni kunneen yoo deeggaraa miti obboleessa isallee kan ta'u taate badii kana yoo kan raawwatu taate kan garaa isaaf hin laafne ta'uu Jawaar Muhammad ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabannee jirra isin biraan kenna. Utuun oduu wal duraa duuban kunooti. Afaan chaayinaa manneen barnoota bultii addaa keessatti akka muummee barnoota tokkootti akka kennamu murtaa'ee jira. Bara barnoota 2019tti afaan chaayinaa akka barnoota tokkootti barattoota simatanii barsiisuuf manneen barnoota bultii addaa sadarkaa lammaffaa kan federaalaa 9 qophii isaanii xumuruu gorsaan deetaa ministeera barnoota Piroofeesar Kindayyee Gabrahiyoot beeksisee jira. Ministeera barnootaa jalatti kan bulan manneen barnoota bultii addaa sadarkaa lammaffaa kanneen barattoota dandeettii qaban dorgomaa ta'an naamusa qabaniif yookaan naamusa gaarii qaban akkasumas hooggantoota egeree biyyattiitiif ga'an horachuudhaaf kan gargaaru jedhee jira. Manneen barnoota idilee irraa bifa adda ta'een manneen barnoota bultii addaa kana keessatti barnoonni gochaan dabalame akkasumas ogummaa irratti xiyyeeffannoodhaan yookaan immoo xiyyeeffannoo addaatiin kennama jedhamee jira. Kunis barattoonni ogummaa garaagaraa akka horatan akkasumas teekinooloojii hojii irra ooluudhaan akka fayyadaman akkasumas gara fuulduraatti addunyaa hojii fi barnoota keessatti dorgomaa akka ta'an isaan taasisa jedhamee jira. Ammatti manneen barnoota sadarkaa lammaffaa galmeen waan jalqabee fi onlaayinii bakka jiran irraa galmaa'uu akka danda'anis ibsi itti kennamee jira. Walumaa galatti barattoonni 1250 bara darbe manneen barnoota bultii addaa 5 irratti carraa argatuudhaan itti fayyadamoo ta'an jechuudhaan ministeerri barnootaa beeksisee jira. Barattoonni carraa kanatti fayyadamuu dandeettan onlaayiniidhaan bakka jirtan irraa galmaa'uu akka dandeettanis waamichi isinii taasisamee jira. Dhimma magaalaa Dirre Dawaa irratti mari'ataa kan ture mariin biyyoolessaa murtee haaraa magaalaa Dirre Dawaa ilaalchisuudhaan dabarse jedhamee jira. Magaalonni naannoo Oromiyaa gurguddoon lamaan magaalaan Finfinneetii fi magaalaan Dirre Dawaa ajandaa mariitiif dhiyaatuun Oromoota biratti gaafii fi mormii hedduu kaasee ture. Gaafiin guddaan magaalota naannoo Oromiyaa qofa yookaan magaalota naannoo Oromiyaa gurguddoo qofa naannoo Oromiyaa jala baasuudhaan mariidhaaf dhiyeessuun maaliif barbaachise jechuudhaan gaafiin bal'aan ka'an kan ture yoo ta'u magaalota naannoo Oromiyaa gurguddoo kana lamaan magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirre Dawaa ilaalchisuunis hirmaattota naannoo Oromiyaa irraa hirmaatanii fi naannolee biroo waliin mormiin guddaan gaggeeffamaa turee jira. Magaalaa Dirre Dawaa ilaalchise hirmaattonni naannoo Oromiyaatii fi hirmaattonni naannoo Somaalee maricha irratti hirmaatanii turan mormii cimaa gaggeessaa kan turan yoo ta'u naannoo Oromiyaa irraa kan hirmaatan magaalaan Dirre Dawaa magaalaa Oromiyaati. Oromiyaa jalatti deebi'uu qabdi jechuudhaan mormii gaggeessaa turan. Ta'ullee waan milkaa'an hin fakkaatu murteen haaraan murtaa'ee jira. Magaalaa Dirre Dawaa ilaalchisee murteen murtaa'e magaalaan Dirre Dawaa itti waamamnis mootummaa federaalaatiif ta'ee ofiin akka bultu akkasumas poolisii fi mana murtii mataa isii akka qabaattu akkasumas bakka bu'oota ofii isiitiin filatteen akka bultu murtiin dabre jedhamee jira. Sirni bulchiinsa kana duraa 40-20 jedhus akka haqamu yookaan immoo akka hafuu fi yookaan akka hafu taasifame jedhamee jira.
sirni bulchiinsa 40-40-20 jedhu harka 40 Oromoon akka qooddatu, harka 40 Somaaliin akka qooddatu, harka 20 immoo sabaa fi sablamnoonni akka qooddatan sirna bulchiinsaa caaseffamee turedha. Amma garuu suni hafee jira. Magaalota lamaan kana ilaalchisuudhaan magaalaa Finfinneetii fi magaalaa Dirre Dawaa jechuudha. Marii biyyoolessaa irratti gaafileen ka'aa turan akka magaalaa Dirre Dawaatti magaalaa Dirre Dawaa naannoo Oromiyaa keessa jirtu naannoon biraa tiyya jedhee falmatu maaliif? Akkasumas magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaatti fi handhuura Oromiyaa keessa jirtu naannoon biraa tiyya jedhee falmatuun akkamitti yaadame loojikii kamiin danda'ama jechuudhaan hawaasa bal'aa biraa gaafiin ka'aa ture. Akka naannoo Oromiyaatti immoo gaafiin magaalaan Bahar Daar tiyya jedhee yookaan immoo Maqaleen tiyya jedhee yookaan immoo magaalaan hawaasaa teenna jedhee osoo naannoo Oromiyaa irraa gaafiin ka'e fudhatamanii argata. Ilaalchi turu hoo maal ta'a kan jedhu ammallee gaafii Oromoota hedduu ta'ee jira. Gabaabamatti abbummaa magaalaa Dirre Dawaatiin wal qabatee mormiin ka'aa ture akka mormii magaalaa Finfinneetii irratti ka'e cimuu fi akkasumas xiyyeeffannaa argatu haa baatu malee salphaa hin turre jechuudhaan hirmaattonni kan ibsan yoo ta'u mormii gaggeeffamaa ture yookaan hirmaattota naannoo Oromiyaatti fi naannoo Somaalee gidduutti mormii gaggeeffamaa ture irratti mootummaan bilxiginnaa harka keessa naqatuun garee lamaanuu walitti fiduudhaan murtee haaraa magaalaa Dirre Dawaa irratti darbe kana akka fudhatan taasise jedhamee jira. Gama biraatiin koomishinii marii biyyoolessaa kan ta'e Profeesar Masfin Ara'aayaa torban tokko ol marii kanarratti hin argamne jedhamee jira. Sababa kanaatiifis sababni lama dhiyaatee jira. Tokko obboleettiin isaa du'uudhaan gara Ameerikaa deeme kan jedhu yoo ta'u inni biraa immoo burjaajii marii biyyoolessaa irratti deemaa jiru kana wal qabatee marii biyyoolessaa kana dhiisuudhaan baqate jechuudhaan maddeen garaagaraa kan odeessaa jiran. Dhimma kanaan wal qabatee odeeffannoon ifa ta'ee fi akkasumas wanti adda bahee hin jiru. Oduun itti aanu Saawud Arabiyaa keessatti ajjecha ilmaan hiyyeessaa irratti badii tokko malee shiftoota raawwatamaa jiruun wal qabsiise Jawaar Mohammad yaada kennee jira. Jawaar Mohammad haasaa taasisee tureen deeggaraa koomitii obboleessa koollee yoo taate Saawud Arabiyaa keessatti ilmaan hiyyeessaa irratti ajjechaa ni raawwattaa fi yakka ni raawwatta taanaan anis hin dhiisu seeraaf dhiyeessa jechuudhaan dubbatee jira. Akkasumas namoonni yakka dalaguun nama ajjeesuun Abiyyi jalatti dhokatuu barbaaddanis yoo ka jiraattan taate abiyyuma saniin isin garafsiisa jechuudhaan dubbatee jira. Jawaar Mohammad kaleessa galgala miidiyaa hawaasaa TikTok irratti dhufuudhaan taatee tibbana Saawud Arabiyaa keessatti ilmaan hiyyeeyyii irratti raawwateen wal qabsiisee haasaa taasisee tureen taateen tibbana ilmaan hiyyeessaa irratti Saawud Arabiyaa keessatti raawwatame kun kan biyyallee maqaa balleessee fi kan Oromollee maqaa balleessa jechuudhaan dubbatee jira. Wanti nama gaddisiisu taatee tibbana Saawud Arabiyaa keessatti gosaan wal qooduudhaan durriyyeen namoota irratti raawwataa ture keessatti namoonni gurguddoo fi akkasumas Harooleen hancufa liqimsanii fi akkasumas biyya gurguddoo biyya dhiyaa akka Awurooppaatii fi Ameerikaa keessa jiran dhimma kanarratti yookaan rakkoo kana keessatti hirmaatudha jedhee jira. Namoonni gurguddoon biyyoota gurguddoo dhiyaa keessa jiraatan dhimma kana keessatti hirmaatuun isaanii beekamtii dhuunfaa argatuuf yoo ta'u dhimmi kun immoo siyaasaan walitti laaqamuudhaan kallattii isaa jijjiiratee rakkoo biraatitti seenee jira jechuudhaan dubbatee jira. Jawaar Mohammad itti dabaluunis Saawud Arabiyaa keessatti namoonni lubbuu namaa galaafataa jiran gareen maafaa kun garee maafiyaa qoricha sammuu nama hadoochuu daldalaniin hariiroo qabaatuun mala. Sababni isaas namoonni kun lubbuu namaatiif tasuma laafina hin qaban gara nyaattummaa hin qaban jechuudhaan dubbatee jira. Jawaar Mohammad itti dabaluunis akka jedhetti namoonni amma ajjeefamaa jiran namoota miidiyaarraa wal arrabsaa jiran osoo hin taane miskiina karaa deemu akkasumas dalagaa barbaadatuu fi dalagataa jiruu fi miidiyaa kanaayyuu quba hin qabne jechuudhaan dubbatee jira. Namoonni nama ajjeesaa jiran kun ijoollee xiqqoolee dalagataa fi biyyarraa baatee fi namoota gurguddoo abbaa maatii ta'an hunda ajjeesaa jiru jechuudhaan dubbatee jira. Namoonni nama ajjeesan gareen maafaa kun namoota dantaa mataa isaaniitiif qofa ajjechaa raawwatan jedhee jira. Kaayyoon ajjechaa kana hamilee uummata Oromoo cabsuudhaaf yoo ta'u waggoottan 8 darban haala kanaan uummata Oromoo kan ilmaan Oromoo irratti ajjechaan wal fakkaataan raawwatamaa ture jechuudhaan dubbatee jira. Tibba kana Walloo fi Arsii jechuudhaan balaa guddaa ilmaan namaa irratti dhaqqabsiisaa kan jiran yoo ta'u namoonni balaa kana keessatti hirmaatan Walloorrallee Arsiirrallee bakkoonni isaan irraa dhufan bakka lolli itti hammaatee fi aanan isaaniitu rakkoo hamaa keessa jiru jechuudhaan dubbatee jira. Namoonni nama ajjeesan kun osoo qe'een isaanii gubataa jirtu, osoo qe'ee isaaniitti namni du'aa jiru, osoo qe'een isaanii buqqa'ee rakkoo keessa jiru, namoota qe'ee isaaniitti rakkataa jiru gargaaruu dhiisuudhaan
ofii isaaniitiifuu gara laafina tokko malee lubbuu ilmaan namaa balleessutti seenan jechuudhaan dubbatee jira. Jawaar Mohaammed namoota Jawaar homaa hin fidu jechuudhaan ammallee miidiyaa irraa dhaadataa jiran jedheefis dhaamsa dabarsee jira. Jarman jiraattee mee nama wal nyaachise akka ani waan finne agartaa akka waasiin goone agartaa namuma ajjeeftee yoo biyyattillee kan galtu taate yookaan immoo Abiyyi jalatti yoo kan dheettu taate Abiyyi ati jalatti dheette sanii si garafsiisa jechuudhaan dubbatee jira. Nama biraatiin immoo yakka raawwatanii deeggaraa koo namoonni fakkaatan jiru. Deeggaraa kooti miti obboleessa koo yoo taates yakka raawwannaan seeratti si dhiyeessuu iman dhiifne jechuudhaan dubbatee jira. Gama biraatiin taatee fi rakkoo Saawud Arabiyaatti uumame kana wal qabatee Saawud Arabiyaan guyyoota kaleessattii fi har'aatti namoota rakkoo kana keessaa harka qaban jedhaman namoota yookaan lammiilee Itiyoophiyaatii fi akkasumas kan biroollee yoo xiqqaate namoonni 10 to'ataman jedhamee jira. Balaa kanaanis namoonni nagaallee hedduun qabamaa jiraachuun gabaafamee jira. Kana malees daangaa Saawud Arabiyaatii fi Yaman irratti namoonni jimaa fi akkasumas baala sammuu nama hadoochuu daangaa ceesisan namni 8 to'annaa jala ooluun gabaafamee jira. Namoota qabaman 8 keessaa namoonni 6 lammiilee Yaman yoo ta'an jimaa kiiloogiraama 84 waliin qabaman jedhamee jira. Gara biraatitti immoo lammiileen Itiyoophiyaa 2 jimaa kiiloogiraama 40 dabarsuudhaaf yeroo yaalanitti to'annaa jala ooluun beekamee jira. Gama biraatiinis baala sammuu nama hadoochuu kiiloogiraama 34 to'atu eegdonni daangaa Saawudii beeksisanii jiru. Kan nama gaddisiisu garuu jimaan Saawud Arabiyaa keessatti akka baala sammuu nama hadoochitti lakkaa'amuudhaan namni jimaa wajjin qabame murteen isaa murtee du'aati. Kun beekamaadha. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii keenya nagatti nu tura.